I have question. Eshi maal gaafin? Waaqayyo kiristaanaadha. Kiristaanonni akka cubbuu dalagan hin barbaadu. Hin barbaadu booduma takkatti illee hojii gaarii akkan hojjennuuf kan inni nu uume efesoon boqonnaa lama lakkoofsa Gaafi. Kiristaanonni cubbuu dalagan kun waan waaqayyo hin barbaanne humnaan dalaguu jiranii. waa waaqayyo hin barbaanne humnaan osoo hin ta'in waa waaqayyo fedhii waaqayyo kenna akka isaan hojjechaa jiran. Ajaja isaatiin alachaa. Fedha waaqayyootiin ala wanni hojjetamu jira? Wanni ta'u jira? Akka humnaatti wanni ta'u tokko illee hin jiru suruma. Waaqayyoon ala akka humnaatti wanni ta'u tokko hin jiru. Gin ammoo tuyyuu eeyyama isaan jiran fakkeenyaaf seera beeke qaalii kiyya waliin xaggaasni xaggaasaa la ila fakkeenya waan xaggaasni xaggaasaa artu bara. La ansan si hime bara. Amma warra diliin dareen rabbiin malaa'ikaa yookiin warra isin ergamoota jettaniin akka kanoo maqaa keetii kana Jibriil faani qabaa miti? Warra diliin dareen ni qabaa bara isaan. Yaa isaan ni qaba gin namootatti akka namootatti gin osoo namni kun cubbuu hojjechuu baate Allah hunda keenyaaf irraa balleesseti kabraa ka cubbuu hojjetaa akka ammaa kana kinoo dhiifama isa gaafatan kanaan bakka buusa. Kennaa Maariyaam mana kanatti baay'inaan dhaadannoo minaamin hin danda'amu. Mana barnootaa malee mana dhaadannoo minaaminneeshinii miti. Obsine wajjaa ka kiristaanaas. Sigala miti? Innaa kanaafuu yaa ustaaza kiyya kanaafuu namni tokko amma fakkeenyaaf osoo musliimatti deebi'ee cubbuu hojjechuu baate Allaan asirraa fuudheti kabraa akka cubbuu hojjetaa dhiifama isa gaafatanii bakka buusa jecha. Maal qabaa godhu kun fedhii isaati. An kun nan dhibne bar. Waaqayyo inni ka kiristaanaa waan inni feene kiristaanonni dalagaa jiranii yoo cubbuu dalagan moo waanuma inni akka godhan itti dhiisedha. Waaqayyo ni jaalata dhiifama godhamu. Yoo namni dhiifama namaa godhe namaaf dhiifama godha. Kakuu haaraa keessa ni jira. Kakuu moofaa keessatti immoo ududdee lamaffaa mana bataskaanaa yoo geessite darqee yookiin duqqeetii yoo fiddee mana bataskaanaa geessite yoo hoolaa geessite yoo kana diliin keessii dhiifama yoo dilii dalagu. Warra dilii dalaguusaan ni barbaadamoo hin fedhamu iraadaa rabbii keessa jechuudha. Yoo murtaddi taate iraadaa ni beeku. Ila ustaaza dhaggeeffadha. Hin fedhu waan akkasii cubbuu inni hin fedhu gin natsaa fi qaadii waan uumu natsaa fi qaadii kan nu gadhiise nu uume. Siigalee fedha isaatiin ala gin waan nu humna isaatiin ala waan hojjetamu tokko hin jiru gin badii nu balleessu fakkeenyaaf. Fedha isaatiin ala waan dalagamu hin jiru. Wanni dalagamu hin jiru fakkeenyaaf beeka akka ta'eeti amma qooyi ustaaza fakkeenyaaf uummanni dhiiraaf dhiirri waan hin jedhamu kanaaf waliin ni ciisa. Allaan eeyyameeti fiiree akkas jechaadha. Waan akkas hin taaneef gin eeyyama waaqatiin ila fakkeenyaaf dhiiraaf dhiirri waliin ni jedhame addunyaa kanarratti eeyyama Allaatiin jechuu dandeenyu siigalee. La akkana jechuu miti. Eeyyama qabdan jechuu miti wantichi. Yommuu dogongortan. Gabaabatti ibsi haasa'an waaqayyo keenya ibsisan jechaadha bara. Yommuu gara waaqayyo keenya ibsisan jechaadha. Yoo wanni fedha rabbii jalaa dandeettii rabbii jalaa bahamee abboommii kiristaanni abboommii cabsuu jiranii amantaa miti kana. Kiristaanonni abboommii cabsan yoo rabbii jalaa bahanii ta'e waan inni hin feene siigalee rabbi jalaa bahanii waan inni hin feene dalagaa jiran irratti yoo walii galle nu deemsisuu danda'a. Yoo ammoo isaan lakkii rabbiin dirii kana akka dalaganiis fedheera osoo fedhe isaan ni qaba beekaatti dhiisee akka isaan dirii kana dalayne waaqayyoon qabuu ni danda'a. Kanaan jettu yoo ta'e waaqayyoon keessas akka diriin dalagamee to'atamu fedheera. Eeshi Itoophiyaa gaaffii sinna gaafattan. Akkuma Allaan kee kana eeyyama namaa godhee gadhiisee jirattu kana waaqayyo isas akkasitti gadhiisee jira ilma namaa kana. Gin waan san godhaa hin jenneen agartee? Godhaa amma ka godhaa jedhu as jiraa maal? Yoo isin dilii dalaydanii toobachuu baattan gama waaqayyoo qalbii jijjiirrachuu baattanii warra silaa dilii dalagee qalbii waaqayyoo gara waaqayyootti qalbii jijjiirratu kabeedhaa waan namaaf dhiisuu jaalatuuf jecha uuma jedhe malee dilii dalagaa akka jedhu jiraa maal asirratti? Kanaafuu yaa ko'ee akka dilii dalagaa maaliif jennaan silaa isinan balleessaa dheebara isin cubboo jechuu baattan isinan fuudhaa jechaara. Dhiifama naa godhaati kennaa biloo godhuun dirqama. Yeroo tasgabboofte dhufte sababiin ani ijoolleen kiristaana taateef miti baay'ee sittimu. Kiristaana taateef miti ijoolleen musliimaa kiristaanaa asitti arrabsanaan anaan asii wal nagaru ilaa qiyaama. Mana arrabsoo miti mana barnootaati mana jaalalaa walitti ibsinuudha qo'ee mucaa kana addunyaa irraa of deebi'a.
يهونا ولا أكس እሺ ኦኬ በቃ እሺ إيش ጋፊ ከና ስንንዴት ይላል ኦኬ አላኒ ክርስቲያና ካፍረ ሰበብ አዱኛ ከና ረጅራችሁ ሰበብ ማለት ይፈቃ ኡመን ወቀቴ ደቡፍ ሞ አከሳን ጭቡ ደበለኒ ከይን ጅራችሁ አዱኛ ከና أنا أما خنا سيدي بس جريتي يادا سلاكو ما بيكتو أنا حركة تمنون أتي حركة تمنون در كمان من تمالي كيسة كيتي وتكاد ديبين سيدي بير Allah rakkoon qabu isa san uummanni alaaluuti an ciqicigi waan tokko irra turaa ooluun barbaadu rakkoon qabu gini allaan amma gaafii biraa kaafira addunyaa kanarra ka jiraachisuuf akka isaan dhiifama gaafataa isaanitti deebi'aniif moo akka isaan cubbuu dabalaniif ka isaan inni jiraachisuuf. كافرمو سنفلنو كالله في ربي سبحانه وتعالى بايزاوي دقيقة خد سدي كفار نوف ساعة سدي بودا سجنتا قبنا hanga sa'a afuritti haala mijeessine ulama Ashi gaafii kan lafaan adeemsaatiin baanillee gara biraa deema. Akka isaan dhiifama gaafatanii to'atanii saddeebiidhaan Kana fakkaatan yeroo tokko shamarran kiyya islaafaadha. maal jette Lamin TV Innis biroo shamarran kiyya eeshi خالقي وان قوتن تاب تاب كوبي لينك يقول أدا وني سنت مساعن تاج أبنا أمانة ربي بوليان نجلا عندي من أدا تاب تاب كوبي لينك من أمين قوتو شغال بدي سوي جمنا خنا ساعن تاج أبنا أدرا تنان سني داما اتيان سوران الله سبحانه وتعالى خالقي كنا أمه فلانو خنف هورين فلانو كابوم واقعيو قبرو فريسو فلانو كاب ملايكانس واقعيو قبرو فريسو فلانو هنكاب إلما نما فهم واقعيو قبرو فريسو ربي سبحانه وتعالى فلانو خنف اتهم بو أما خيني نتمي بر إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون الله أنا ملك جبرمان حكاه هنجري نجبرها جدتي